Hooggantoonni WBO zooniilee garaagaraa keessatti tarkaanfiiwwan fudhatameen injifannoowwan argamuu beeksisan. Har'a bitootessa 12 bara 2026 ashamaa akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota ayyaantuu miidiyaa oduu injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee garaagaraatti argamsiisan isinitti himna. Hanga xumura oduu keenyatti nu waliin turan affeerraa keenya. Humni bilisummaa Oromoo WBO'n zooniilee garaagaraa Oromiyaa keessatti tarkaanfilee waraanaa loltoota mootummaa Itoophiyaa irratti fudhachuun injifannoowwan adda addaa galmeessuu isaa beeksiseera. Odeeffannoon maddeen irraa argame akka ibsutti zoonii Kibbaa, zoonii Lixaa fi naannoo giddugala Oromiyaa keessatti loltoota mootummaa irratti tarkaanfii fudhatameen bu'aa guddaan argamuun himameera. Akka gabaasni ibsutti bitootessa 10 bara 2026 WBO'n zoonii Kibbaa godina Gujii Lixaa aanaa Qarcaa ganda Erguu Abbayyii jedhamutti tarkaanfii waraanaa diina irratti fudhachuun ibsame. Tarkaanfii kana keessatti loltoota mootummaa Itoophiyaa irratti haleellaa raawwatameen loltoonni mootummaa 34 du'aan adabamuu fi 17 immoo madaa'uu isaanii maddeen odeeffannoo ni addeessu. Akka ibsametti lolichi yeroo gabaabaa keessatti taasifamuun loltoonni mootummaa bakka sana turan hedduun rukutamanii akka turan himameera. Injifannoo kanaan meeshaaleen waraanaa hedduun diina irraa hiikamuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii ta'aniiru. Meeshaalee kanneen keessaa qawwee akaamaa hedduun rasaasa waliin akkasumas dookimantiiwwan adda addaa akka argaman gabaafameera. Dookimantiiwwan kunneenis odeeffannoo icciitii mootummaa keessaa of keessatti qabachuu akka danda'an maddeen odeeffannoo ibsaniiru. Kana malees WBO'n tarkaanfii biraas aanaa Sorroo Barguddaa keessatti fudhachuu isaa beeksiseera. Aanaa kana keessatti gandoota akka Waleenaa, Bokkossaa, Meedhibaa Barguddaa fi Diidolee Harraa jedhamanitti tarkaanfii waraanaa fudhatameen injifannoon biraa argamuun gabaafameera. Tarkaanfii kana keessatti loltoonni mootummaa hedduun rukutamuu isaanii maddeen odeeffannoo ni ibsu. Lola kanaan meeshaaleen waraanaa hedduun diina irraa hiikamuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasifameera. Isaan keessaa qawwee akaamaa 4, gumbii rasaasaa 6, PKM 1 fi piistoon 1 akka argaman odeeffannoon ni mul'isa. Akkasumas rasaasni hedduun hiikamuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasifameera. Haala wal fakkaatuun bitootessa 11 bara 2026 WBO'n zoonii Lixaa tarkaanfii guddaa fudhachuun injifannoo argachuu isaa ibseera. Tarkaanfiin kun godina Qeellam Wallaggaa aanaa Daallee Waabaraa ganda Harroojii keessatti bakka addaa Bilaalaa jedhamutti raawwatame. Lola kana keessatti humnoonni mootummaa bakka sana qubatanii turan haleellaa cimaa isaan irratti taasifameen hedduun isaanii du'a fi madoo cimaan adabamuu isaanii maddeen odeeffannoo addeessaniiru. Akkasumas lolichi yeroo gabaabaa keessatti xumuramuun humni mootummaa bakka sana turan akka bittinnaa'an himameera. Injifannoo kanaanis meeshaaleen waraanaa hedduun diina irraa hiikamuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasifamaniiru. Meeshaalee kunneen keessaa qawwee akaamaa 24 hidhannoo guutuu waliin, gumbii rasaasaa 30 ol, BKM 4 rasaasa hedduu waliin akkasumas dodootuuwwan akka F1 fa'i dugda diinaa irraa hiikamuun dantaa qabsoof oolaniiru. Kana malees ragaawwan adda addaa mootummaa keessaa akka qabataman himameera. Haalum kanaan bitootessa 11 bara 2026 WBO'n zoonii giddugala Oromiyaa tarkaanfii waraanaa fudhachuun injifannoo argachuu isaa maddeen odeeffannoo addeessaniiru. Tarkaanfiin kun godina Shawaa Lixaa aanaa Gindabarat Kaachisiitti raawwatamuu odeeffannoon maddeen irraa argaman ni ibsu. Tarkaanfii kana keessatti loltoonni mootummaa hedduun du'aan adabamuu fi gariin immoo madaa'uu isaanii odeeffannoon ni mul'isa. Akkasumas humnoonni mootummaa bakka sana jiran haleellaa cimaa isaan irratti taasifameen akka bittinnaa'an himameera. Injifannoo kanaan meeshaaleen waraanaa hedduun diina irraa hiikamuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasifamaniiru. Isaan keessaa qawwee akaamaan 15 hidhannoo guutuu waliin, gumbii rasaasaa 20 ol, rasaasa hedduu fi PKM yookiin bireeniin 1 rasaasa waliin diina irraa hiikamee moonaa qabsoof galii ta'uun beekameera. Akkasumas bilbiloonni harkaa hedduunii fi dookimantiiwwan icciitii diinaa mul'isan dhuunfatamuun isaanii maddeen odeeffannoo himaniiru. Dookimantiiwwan kunneenis odeeffannoo mootummaa keessatti barbaachisaa ta'e of keessatti qabachuu akka danda'an ibsameera. Uummanni Oromoo naannolee garaagaraa irraa injifannoowwan kunneen dhaga'uun gammachuu guddaa qabaachuu isaanii ibsaa jiraachuun gabaafame. Namoonni hedduun akka jedhanitti injifannoowwan kunneen qabsoo bilisummaa Oromoof jajjabina guddaa ta'uu himuun WBO cinaa dhaabbachuun dirqama uummata Oromootti akka lakkaawwamu ibsaniiru. Akkasumas uummanni Oromoo bakka garaagaraa irraa ergaa isaanii dabarsuun humna qabsoo kana deeggaruuf waan danda'an hunda akka godhan ibsaa jiraachuun himameera. Injifannoon uummata Oromoof. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma waan nu dhaggeeffattaniif guddoo galatooma hanga qophii birootiin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.